مرحبا الشما حركفوني جالتهم توتا في كبجم توتا وردو توتا فدلا كمالي نمني من كان فارواتها تاني بليز لايك سبسكرايب وچون دقتنا فيديو كان انقل امات لالا نياتا كان چبدا يو كان ترودا كبدا سيدان سنة ميولين حقا وجي ساهلالو غرو وجي ساسسين دبرسا نمني موغسي ولي سيني warreen immoo hojjetaa jiru like subscribe gochuullee hin dagatinaa nyaata hedduu saahiliidha la salphaadhaan hojjetamuu danda'a waan nama dhibu miti gara hojii isaas hin dabarsa salaamata illee dagalne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu hordoftootaa fi jaalatamtoota fadilaa kamaal akkam jirtu naguma keessanii hashamaa harka fuunee warree amantaa kiristaanaa illee jirtu jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa kan waliin hojjetaa jirru amantaa kutaab ko gandaantu waliin qoodin kan waliin hojjetaa jirru bagana gaan dhuftanii hammallee wala hajajjabeessinu warreen hajajjabeessaa jirtanu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada nama waliin galgala ga'ee hojjetee waliin guddatu rabbiin haa godhu akkuma isin asitti argitanii filfilii baardii qabaa firee tokko shunkurtii hanguma barbaadan itti gootanii garuu an shunkurtii xixiqqaa giddu galeessa firee 5 itti godhadhee murataa jira jechuudha kattafataa rabbifa kanaanii dheeressaanii yoo barbaadan xiqqeessitanii muruu dandeessanii yoo barbaadan dheeressuu dandeessanii dafee bilchaata waan ta'eef ani dheeressee mure inni akka filaagooti keessaniiti yaala salphaadhaan kibdaa yookiin tiruu jedhama biyya keenyatti mee haala salphaan akka hojjennu waliin haa ilaallu iskuma dhumaattillee viidiyoo kana ilaaluun dagatinaa isinis shunkurtii keenya akka tafadhee filfilii keetti akka tafadhee hamma maxxashaa keetti zayitii naqataara zayitii gosa barbaadan itti fayyadamtanii amma kanatti zayituunii dhabee zaatiidhaan kan fayyadamnu zayitii kan hin fayyadamnu isiniin jedha obboleeyyan kee jaalatamtootaaf kabajamtoota mee ilaalaa hanga dhumaatti waliin haa ilaallu koomentii babbareedaanaa kaa'uun dagatinaa laayikiinaa gochuun dagatinaa amma chibdaan kun kan dhufee bifa lamaanii tokko kalee jedhama inni tokko immoo tiruudhuma inni kun amma inni tokko kaleedha inni tokko tiruudha isin jechuu barbaadetanii amma dura kaleeni kattafataara maaliif jennaanii tiruuni kalee dura bilchaata kanaaf dura kun akkuma isin argitan kana kalee kattafadhee waliin geeraa shunkurtii bifa kanarra jira kana itti naqadha jechuudha kaleen kun akka xiqqoo hin jabaata dafee akka tiruun sun maayinii laafa dafee bilchaata waan ta'eef jechuudha amma feen argitan kana kalee itti naqee kun bifa kanaan sochoosaan jira ani akkuma isin beektan maatii hedduu godha nyaata baay'ee samay godhama gizee godhamu sanduushiidha amma sanduushiidha namni bakka biraatti yaani mana xiqqaa'u ta'e kun wanti nama bakka tokkotti jedhu bakka 3 fa'i ga'a kanaaf iyyuu amma immoo asitti immoo tiruu kattafaa jira xiqqoo yoo dheeressanii yoo murattan bareeda tiruu kiyyaa akkasitti bifa kanaan kattafadheera jechuu barbaadetanii akkasii isiniin jedha baay'ee nyaata salphaadha yeroo hundatu namaa salphatee hedduu namatti tola nyaata salphaadha dhugaa akkasii amma xiqqoo kaleechi bilchaanaaf bilchaatutti kun immoo qodaasaa kanarraa haa taa'u bifa kanaan kattafadhee baaseera amma wantus na hafee maani yoo jettanii silas wantitti namuun jiru qibamii yoo ta'e filfilii aswadii dhumaan mileedha qibamiin wantitti namuun jiru qodaa kanarraa fudhataan jira ammallee na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha bifa kana nama jaazi ta'eera kun bilchaataa jira giddu amma erganni akkas bilchaate tiruu isa kaanitti dabaladha tiruu isa yaanni suuraa duraa kalee jedhama miti hin beeku kalee natti fakkaata amma tiruu isa kana itti dabaladha jechuudha hedduudha baay'eedha kan godhaa maaroo akkuma isin argatan guuteeyyuu wantichi immoo maxxashaa irratti godhamuu qaba maxxashaa kanarra guddatu immoo hin qabnu maaliif jennaani distii yoo ta'e bishaan yaasaama bishaan saama waan diriiraa irratti yookaan waan xiqqoontinii jedhu irratti hojjechuun bareedaadha akkuma isin argatan ammayyuu bishaan qaba kun immoo fixa jechuudha akka distii walitti hin qabu hamma immoo maaltu nu hafee filfila akhdarii keenyatti naqannaa filfila akhdariini nyaata kam keessaayyuu bareedaadha asitti immoo soosii dalagaa jira soosii hin beektan xixiniyaadhaa fi roobiidhaa fi
tuumiidhaa fi asirlee munirraa dalagama. Kun immoo kasbaraadha. Kasbaraanii bareeda nyaata kam keessaayyuu. Nyaata kam keessaayyuu bareeda. Boodatti naqama carrashaarraa irraa baasu jechuudha. Akkasii obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota asii amma milee fi kaamoonii qabaa. Kaamooniidhaa fi filfila aswadii hafuun qabaa. Mileen dirqamatti nama waan ta'eef naaf kolchaa dogongora jiruu fedhuu dadhabaan waraabaa sagalee kanarratti dhaaraa. Amma kaamoonii gabshaa guddaa tokkotti dabalatti naqadhee gabshaa yookaan maakaa fal'aana nyaataa. Fal'aana ittiin nyaatanu kun immoo akkuma isin argitan qunda garbaree yookaan filfila aswadii jedhanu isaallee xiqqoo itti dabalaa godhaa. Maaliif jarri silaayyuu filfila aswadii kana hedduu jaallatan waan ta'eef itti dabaltanii gochuu dandeessu jechuudha. Amma ergasii suutumaan akkan isin jalaa gadi namni ankoo guutee jira waan ta'eef suutumaan gara gaggalchaara. Suutumaan gara gaggalchina. Suutumaan gara gaggalchinee akkas suuteettanii isinii bilchaataa jechuudha. Bidda gadi qabdanii irra keessanii suuta bilcheeffattan maaliif jennaanii asii tuumii qabaa. Tuumiitti naqaama. Tuumii gabshaa tokko jechuudha. Tuumii gabshaa tokkoon qabaa. Gabshaadha malee maal jenna egaa. Ani garuu wasaabeetiif miti ittuma naquufan malee ani akkasumaan quncifadheetu madhee. Isinii jechuu barbaadeetan tuumiin gootuu dhiiftuus hin dandeessan. Garuu filaagotii keessanii yoo gootanis immoo caalaa ta'a malee wanti inni balleessuu hin jiru. Yoo dhiistanis immoo wanti inni balleessuu hin jiru isinii jechuu barbaada. Piliis amma irra deebiidhaan viidiyoo kana garumaatti naa ilaalaa na jajjabeessaa. Waliin haa guddanu wal haa jajjabeessinu isin jechuu barbaada obboleeyyan kee jaalatamtoota kabajamtoota. Amma maashaallah tabaarakallaa sadarkaa kanarra gahee jira hedduu bareedaa. Nama nyaatuu fi baay'ee bareedaadha. Nyaata illee saahileedha isiniin jedhe nyaata qallaalii jechuudha. Akkasii asitti immoo kasbaraa kanatti naqadhaa. Bilchaachuu ka'eera waan ta'eef kasbaraa kanatti naqadhaa. Inni kasbaraa kanallee itti naqane suuta jennee isachoo sunirra jira. Akka inni nu jalaa inni gadi namni yookaan gaaziin balleessine furumii jechuudha. Suuta itti fayyadamnee suutuma isachoo haa eeggataa. Inni amma bishaan fixateera. Bishaan qabaa akkuma isin argitanii. Amma bishaan fixateera. Kun amma asitti immoo qaaraa akkasumaan manni kun ispaasiin jaallatanu. Hin sodaatanii kun immoo shittaanumaaf zim jedhee keessa buusee isin immoo barbaadanii yoo ispaasii nyaatan ta'e itti muruu dandeessanii. Amma qodaa kana asirratti itti baafadha jechuudha. Qodaa kanarratti baafadha. Kun amma bifa kanaan bahee jaaze ta'ee jira maashaallah. Hedduu bareedaadha. Baay'ee des nama jedha. Ilaaluun dagatinaa hanga dhumaa ilaaltaniillee laayikii koomentii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kiyya gabaabaadha. Baay'ate daqiiqaa 10 hin ga'u viidiyoon kuni. Kanaafuu amma bifa kanaanii dhiyeessinaa jechuudha. Sanduushii dhagaa wanti nyaatamuuni. Kanaafuu ofumaaf godhatanii sanduusha immoo nuti hojjenneetumatti kennuudha. Jarri nyaachuudha isiniin jedha. Amma bifa kanaan jaayiza ta'ee jira maashaallah tabaarakallaa. Hedduu bareedaadha garuu akka kameeraadhaaf malee baay'ee nyaata bareedaadha. Nyaata saahiliidha. Waa tokkollee nama hin dhibneedha. Yeroo hunda waan nama saayilii kana nyaatanii namatti tola dhugaa dubbachuu fi amma immoo kasbaraa silirraan bifadhe immoo irra keessa goradha. Shittaadhaallee baay'ee fayyada kasbaraanii diizaayinii qofatu hin taane shittaallee hin baballeessaa. Yaani foolii bareeda kennaaf jechuudha nyaata irratti yeroo dhumarra nannammee wajjiniin bilchaachuurraa akkasitti tuttunammee hedduu bareedaadha. Please viidiyoon kiyya dhumarra gahee jira. Please like, subscribe gochuun gargaara. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa.